Achi'oo. Nagaan siniif haa ta'u Faayisaa Bestuwan Faayinaanshaal irraa. Egaa erga Economic Injury Disaster Looniitiin appilaayi gootanii achii booda'u maaltu ta'a? Egaa dheengadda gaafa lammaffuu appilaayi warri godhanii ana dabalatee maallaqni dhufeera. In advaansiin sunis baankii keenya keessa galeera. Inni liqiinis immoo iimeeliidhaan nuuf ergameera dookumentii barbaachisu akka erginuuf jechuudha. Egaa maal asirratti ergaa appilaayi gootanii booda Economic Injury Disaster Loan jechuudha. Egaa warri reefu viidiyoo kana duwwaa laaltanii viidiyoo isa kana dura hojjetamee utuu ilaaltanii sinii galachuudha waan waa'ee maali akkan odeessu jechuudha. Egaa erga Economic Injury Disaster Loan application isaa gashitanii waan lamatu ta'a. Tokkoffaa iimeelii sinii dhufa. Egaa dheengadda gaafa lammaffuu warra appilaayi godhanii fi iimeeliin ergameera. Iimeeliitu dhufa. Iimeelii kana irratti maal jedhaa? Liqii amma hammasii gidduutti let's say 5,000 amma 10,000tti si liqeessuu hin dandeenya. 5,000 amma 10,000tti eligibility taateetta. Okay? Kana hin fudhattaayi jedhanii sin gaafatu. Egaa gaafachuu duwwaa miti akka baarii walii tokko wajjin isiniif ergu 5,000 amma 10,000tti baarii sana gara barbaaddanitti butuu hin dandeessu. Gara 6,000tti gadi butuu dandeessu, 7,000tti butuu dandeessu, 9,000tti butuu dandeessu, maksimamiin isaa 10,000, minimamiin isaa immoo 5,000 jechuudha. Akkuma isaan sinii kennaniin 5,000 amma 10,000tti jedhanii yoo siniif erganii jechuudha. Egaa filachuun kan keessa yoo inni kun egaa liqiidha, isa liqiidha. Isa tola kennamu sana miti. Inni kun isa liqiidha. Liqii 5,000 amma 10,000tti fudhachuu hin dandeessa. Exact figure isaa immoo ofuma kee filadhodhanii sii kennu jechuudha, carraasaa jechuudha. Egaa yoo liqii kana barbaaddanii accept gootu, iimeelii masanarra jira liinkii accept gootu. Erga accept gootanii dookumentii erguun sin uploadii gochuun sin irra jiru achirratti mentionii sin godhu jechuudha. Yoo uploadii gochuu dadhabdan immoo iimeeliitiin ergituuf jechuudha. Kontaaktii gootanii iimeeliitiin ergituuf jechuudha. Egaa iimeelii sanarratti maaltu caqasameera? Tokkoffaa liqii ta'uusaa, lammaffaa liqiin kun waggaa 30tti akka kafalamu, sadaffaa dhalli liqii kanaa persentii 3.75 akka ta'u. Kanallee achirratti caqasu jechuudha. Addana kanatti waa 3 point gochuun barbaada. Egaati inni tokkoffaa adjustii gochuu hin dandeessu jedheera. Reenjii isaan sinii kennan gidduu sanatti amma barbaadan adjustii gochuu hin dandeessu. Lammaffaan immoo liqii makanayyuu fudhachuun hin barbaachisaa isa jedhudha. Yoo karoora baafattanii maallaqa kanarra noosha, kanarra ooshee bu'aan ittiin argadheettanii yoo karoora baafattan malee utuu fayyuma liqiitti utuu hin gallu ta'ee gaariidha. Egaa kan koodha. Karoora sababiin isaa tola miti maallaqni inni kun inni liqii kun persentii 3.75 waan ta'eef maallaqa sana fudhannee kan nuun investii irratti goonu galiinsaa waggaatti persentii 3.75 holii ittiin hojjechuu dandeenya isa dura of gaafanneetu fudhachuu qabna jechuudha. Malee fayyuma fudhachuun nurra hin jiru. Inni kuni kana. Inni lammaffaan erga iimeelii sana fudhanneetii sa'aatii 48 keessatti dirqama sa'aatii 48 fudhatu garuu amma sa'aatii 48 keessatti inni tolaa hin deebine sun daalarri 1,000 yoo xiqqaate baankii keenya keessa galachuudha. So iimeeliin sun hin dhufaa sa'aatii 48 keessatti immoo inni tolaa inni 40 daalara 1,000 suni baank akkaawuntii keenya keessatti straight galaa jechuudha. Egaa inni kaan immoo yoo liqii kana hanoo hin barbaadu ta'ee inni tolaa inni daalara 1,000 sana na dhoowwatu isa jedhudha. Hin dhoowwatani. Yoo liqii sana dhiifteyyuu inni
kuma tokkoo suni na advaansii kuma tokkoo suni calluma deesii kennama jechuudha. Kanaafu warri karoora hin qabne liqii fudhachuuf fudhattanii immoo waan irra oolchuu barbaadan irra oolchuu feetan hin karoorfanne yoo ta'e fudhachuun gaarii miti jechuudha. Isuma tolaa sana fudhattanii iimeelii isa ergame sana ignore gochuu dandeessu jechuudha. Ignore yoo gootanii liqii sana hin barbaaddu dhamee assume godhama. Isa advaansii kuma tokko garuu fudhachuu hin dandeessu sila soo baankii keessan keessa already hin galaa jechuudha sa'aatii 48 keessatti. Egaa kana fakkaataa viidiyoo kana yoo jaallattanii laayikii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Gara fuulduraatti immoo waan adda addaa irratti viidiyoo hojjennu akka deebiin gahiif notification bell tuquun irraa fatiina ammasitti nagaan